Oduu teenyaa jalqabaatiin magaalaa Finfinneetti mootummaan sodaa hamaa keessa jira jedhame. Haaluma kanaan poolisii Chaayinaa biyyattiitti fiduun nagaa eegsisuu fi jedhameera. Gama biraatiin sodaa uumame irraa kan ka'e Finfinnee fi naannawa isheetti ayyama malee diroonii balaliisuun dhorkameera. Kana qofa osoo hin taane mootummaan hoteelota hunda shakkee sakatta'aa jiras jedhame. Waan nu dhaqqabee isin biraan geenya. Oduu biraatiin ammatti namni gaabbuu qabu Abiyyi Ahmad kan waraana Eertiraa affeeree ummata Tigraay fixeedha malee qabsaa'ota Tigraayii miti jechuun wayyaaneen ibsa Abiyyi baaseef deebi'ii laatte. Guyyaa tokko dura ministeerri muummee Abiyyi sodaa waraana naannoo Tigraayitti dhalachuu maluu ilaalchisee ibsa baasee ture. Kana hordofee wayyaaneen deebi'ii jabaa Abiyyiif laatteetti. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mormii jabaan isaan mudatus Doonaald Tiraamp karoora Gaazaa qabachuu irra deebi'iin mirkaneessan. Tiraamp irra deebi'iidhaan Filisxeemota lafa isaaniirraa duguuguudhaaf dhaadatanis paartiin warra Dimookiraatotaa haalli Tiraamp itti jiru maraatummaadha jedhaniiru. Tiraamp Gaazaa fudhachuudhaaf har'aas waan dubbatan qabu. Bal'inaan ni dhageessu. Keenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ammatti namni gaabbuu qabu Abiyyi Ahmad kan waraana Eertiraa affeeree ummata Tigraay fixeedha malee qabsaa'ota Tigraayii miti jechuun wayyaaneen ibsa Abiyyiif deebi'ii kennite. Addi bilisummaa ummata Tigraay wayyaaneen kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu waamicha ministeera muummee Abiyyi Ahmad bana taasisan hordofee ibsa kaleessa galgala Gurraandhala baaseen nageenya hayyootaa fi ummata Tigraay filannoo jalqabaa ta'uu beeksise. Ministeerri muummee Abiyyi waamicha ummataa fi hayyoota Tigraayiif Gurraandhala 3/2025 taasisaniin ummanni naannichaa irra deddeebi'iin waraanaan miidhamuu ibsuun ummata gara misoomaatii fi dandamachuutti deebisuuf akka waliin hojjetan gaafachuun isaanii ni yaadatama. Waamicha Abiyyi Ahmad kana hordofuun addi bilisummaa ummata Tigraay ibsa eda baaseen filannoon jalqabaa ummata Tigraay nagaa ta'uu ibsee hawwii ummanni Tigraay nagaa guutuu argachuudhaaf qabu galmaan ga'uuf hunduu gahee ijaarsaa akka bahatu waamicha dhiyeesseera. Gareen wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu paartii kamiyyuu waliin karaa nagaatiin hojjechuudhaaf qophii ta'uu kan beeksise addi bilisummaa ummata Tigraay humnoota nagaa barbaadan hunda waliin hojjechuudhaaf kaleessas arras borus qophii ta'uu keenya mirkaneessuu barbaannaa jedheera. Ministeerri muummee Abiyyi ergaa isaanii keessatti dheengadda ummanni Tigraay jaarraa hedduudhaaf lola keessa akka ture keessumaa immoo waggoota dhibboota darban keessatti yeroo adda addaatii fi sababoota adda addaatii mootummaa giddugaleessaa waliin walitti bu'insa keessa seenuun kasaaraan irra ga'uu yaadachiisanii turan. Lafti Tigraay dirree waraanaa taateetti ummanni Tigraay meeshaa waraanaa ta'eeraa jedhan Abiyyi. Kanaaf ammoo hayyoonni Tigraay fi ummanni ishee waraana kanarraa faayidaa argataniiru moo dhabaniiru jedhanii gaafachuun deebi'ii akka argatan dhaaman bulchaan Itoophiyaa. Addi bilisummaa ummata Tigraay ibsa isaa kaleessa galgalaatiin waggoottan dhibba darban keessa waraanni ummanni Tigraay gaggeessaa ture jireenya isaa mirkaneessuudhaaf cunqursaadhaaf harka akka hin kennineef ta'uu eeruun qabsoo ummanni Tigraay gaggeessaa ture kan nama boonsu malee kan nama gaabbisiisuu miti jedhe. Wayyaaneen Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu qabsoon ummataatii fi hayyoonni Tigraay taasisan birmadummaa, bilisummaa fi kabaja isaatiif ta'uu kan kaase ibsi wayyaaneen baafte itti dabaluudhaanis ummanni Tigraay aadaa waraanaa hin qabu jedheera. Ammatti kan gaabbuu qaban sirnoota ummata Tigraay biyya ijaaruudhaaf wareegamaa ture alagaa biyya alaa itti affeeruudhaan ajjeesisanidha malee ummata Tigraay fi qabsaa'ota Tigraay miti jedha. Wayyaaneen Dabratsiyooniin hoogganamu yookaan kallattumaan ammatti kan gaabbuu qabu Abiyyi Ahmad kan waraana Eertiraa affeeree ummata Tigraay fixeedha malee qabsaa'ota wayyaaneetii miti jedha addi bilisummaa ummata Tigraay ibsa eda baaseen. Gareen wayyaanee Dabratsiyooniin hoogganaman kun itti dabaluudhaan akkas jedhan ummanni fi hayyoonni Tigraay seenaa Itoophiyaa keessatti qooda guddaa qabaatanis sirna Itoophiyaa keessaa ba'anii akka lammii lammaffaatti akka jiraataniif wanti hin yaalamne hin jiru jechuun ibseera. Ummanni Tigraay karaa adda addaatiin nagaa buusuudhaaf kutannoo akka qabu irra deebi'iin kan mirkaneesse ibsi paartii TPLF kun ummanni Tigraay fedhii nagaa cimaa waan qabuuf qaamonni dhimmi ilaallatu hundinuu waliigaltee Piriitooriyaa kan waraana duguggaa sanyiitiin xumurame
guutummaatti hojiirra akka oolchan waamicha ni goonas jedheera. Itti dabaluudhaan waliigalteen nagaa Piriitooriyaa haga ammaatti hojiirra ooluu hin dandeenye kan jedhu ibsi wayyaaniin baafte lafaas hin buune jedheera. Uummanni Tigraay nageenyi hojiirra akka oolu fedhii fi deeggarsa isaa ni bahataa jedhe. Addi bilisummaa uummata Tigraay nageenya keenya diriirsuu fi itti fufiinsa isaa mirkaneessuuf humna keenya hundaan akka hojjannu mirkaneessuu barbaanna kan jedhan garee wayyaanee Dabratsiyoon waamichi nageenya tokkoyyuu akka addaan hin cinneef ni hojjanna jedheera. Kana malees uummata Tigraay garbummaa jalaa baasuu kan qe'ee isaarraa buqqee gama qe'ee isaatti deebisuu nageenya isaa mirkaneessuun tokkummaa naannichaa eegsisuu humnoota duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatan itti gaafatamaa gochuun nagaa uummata Tigraay gara fuula duraatiif murteessaa ta'uu ibsi wayyaaneen eda baafte ni kaasame. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti mootummaan sodaa hamaa keessa jira jedhame. Haaluma kanaan poolisii Chaayinaa biyyattiitti fiduun nagaa eegsisuu fi jedhameera. Gama biraatiin Finfinnee fi naannawa isheetti eeyyama malee diroonii balaliisuunis dhorkameera. Kana qofa osoo hin taane mootummaan hoteelota hunda shakkee sakatta'aa jiras jedhame. Waggoota 6 darbee waraana keessa tan turte Itoophiyaan amma waraanni isii bakkoota garagaraatti babal'achuu hordofe magaalaan guddoon biyyattii sodaa keessa galteetti. Gama biraatiin qabsoon gama miidiyaa hawaasaatiin godhamus jabaatee itti fufuu hordofe mootummaan sodaa keessatti argama. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa irraa jalqabee Finfinnee fi naannawa isheetti eeyyamaan ala diroonii kamiyyuu balaliisuun dhorkaa ta'uu tajaajilli nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessa Itoophiyaa beeksisee ture. Eeyyama tajaajilichaatiin ala diroonii kaasuu fi balaliisuun daran dhorkaa ta'uu hime tajaajilichi. Yeroo dhiyoo as bal'inaan hojiirra oolaa kan dhufe itti fayyadamni dirooniitii fi meeshaaleen teeknooloojii isaan wal qabatan sodaa nageenyaa jarri uumuu malan qolachuudhaaf humni namaatii fi teeknooloojii gahaan qophaa'uu tajaajilli odeeffannoo biyyaalessaa beeksiseera. Keessattuu yaa'ii gamtaa Afrikaatiin wal qabatee qindoomina cimsuun murteessaa ta'uu isaan eeyyama tajaajilichaatiin ala Finfinnee fi naannawa isheetti akaakuu diroonii kamiyyuu kaasuu fi balaliisuun dhorkaa ta'uu hubachiiseera. Diroonii fayyadamuun barbaachisaa ta'ee yoo argame kaayyoo balallii, bakka balallii, gosa dirooniitii fi lakkoofsa moodeelii diroonii caqasuun dursa eeyyama argachuun dirqama ta'uu tajaajilichi beeksiseera. Kanaan ala Finfinnee fi naannawa isheetti dirooniiwwan akka feeteedhaan ka'uun balali'an yoo jiraatan tajaajilichi tarkaanfii barbaachisaa ta'e kan fudhatu ta'uu hubachiiseera. Akkuma tajaajilichi ibsuuf yaale dirooniin kun sodaa nageenyaa magaalattiitti hammaate hordofeeti kan dhorkame. Oduudhuma wal fakkaatuun mootummaan poolisii magaalaa Finfinnee keessatti bobbaasee hoteelota illee sakatta'aa jira jedhame. Poolisiin magaalaa Finfinnee sababoota ka'umsa yakkaatii fi rakkoolee nageenyaa hawaasarraa miidhaa qaqqabsiisan dhaabsisuuf qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjechaa akka jiru himeera. Magaalichatti eeyyama daldala seera qabeessa fayyadamuun hoteelota, manneen bashannanaatii fi viillaawwan garaagaraa keessatti gochaalee nageenya namoota jeeqan raawwatamaa jiraachuu odeeffannoo qabaachuu himeera. Haaluma kanaan hoteelota, manneen bashannanaatii fi manneen jireenyaa gocha kana raawwatanii argaman irratti tarkaanfii cimaan ni fudhatamaa jedhe poolisiin magaalaa Finfinnee. Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota dhuunfaa gocha seeraan alaa irratti hirmaatan seeraaf dhiyeessaa akka jirus himeera. Oduudhuma wal qabatee fi arruma magaalaa Finfinneetii baheen immoo poolisiin Chaayinaa nagaa magaalaa Finfinnee eeguu fi jedhame. Kanaanis mariin nageenya hirmaattoota yaa'ii gamtaa Afrikaa eegsisuudhaaf kaayyeeffate gaggeeffame akka jiru dhaga'ameera. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa poolisii Chaayinaa waliin ta'uun nageenya hirmaattoota yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa eegsisuudhaaf marii kaayyeeffate gaggeessanii akka jiran himame. Koomishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el yaa'iin gamtaa Afrikaa nagaan akka xumuramuuf nageenya sagantaalee kan keessummoota olaanoo tooftaalee deebi'ii hatattamaa kennuu fi teeknooloojiiwwan garagaraatti fayyadamuuf akka mari'atan himan. Marichis Yuunivarsiitii Poolisii Chaayinaa waliin muuxannoo wal jijjiiruudhaaf carraa bal'aa uumuu ibsanii fuulduratti ogeeyyii biyyoota lameenii qindeessuun mariiwwan gaggeeffaman cimanii akka itti fufan dubbatan. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa ministeera nageenyaa uummata Chaayinaa waliin hariiroo poolisii fi poolisii qabu daran cimsuudhaaf kan hojjetu ta'uu dubbachuun isaanii ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni agarsiisa. Oduu teenyaa xumuraatiin mormii jabaan isaan mudatus Doonaald Tiraamp karoora Gaazaa qabachuu irra deebi'iin beeksisan.
Doonaald Tiraamp irra deebiidhaan Filisxeemota lafa isaanii irraa duguuguudhaaf dhaadatanis paartiin warra Dimokiraatotaa haalli Tiraamp itti jiru maraatummaadha jedhaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kibxata darbee karoora Gaazaa bulchuu qabaachuu ifa gochuu booda hooggantoota addunyaarraa balaaleffannaan isaa mudateera. Mormiin jabaan isaa mudatus Doonaald Tiraamp kamisa arraatillee irra deebiin US Gaazaa ni fudhatti jechuun fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii Tiruus jedhamu irratti barreessaniiru. Wayita waraanni goolabamu Israa'el ulaa Gaazaa Ameerikaadhaaf dabarsitee ni kenniti jedhan. Filisxeemonni amma Gaazaa keessa jiran bakka fagootti iddoo bareedaa qubsiifamus jedhan. Dhimma kana ilaalchisee paartiin guddoon Ameerikaa warri Dimokiraatota mormii cimaa dhageessisaa jiru. Dimokiraatonni dubbiin Tiraamp kun qoosaa hamaa fi dhukkubsataa fakkaataa jedhu. Doonaald Tiraamp dhimma Gaazaa irratti dubbii falmisiisaa dubbachuu isaanii booda Dimokiraatonni tokko tokko yaada balaaleffannaa miidiyaa hawaasummaa gubbaatti barreessaa jiru. Hedduun isaanii pirezidaantiin paartii Riippaabilikaanii kun Filisxeemonni Gaazaa gadhiisanii bakka biraa qubachuu qabu jechuun duguuggaa sabaa jajjabeessuudha jechuun himataniiru. Bakka bu'aan paartii Dimokiraatotaa Aleeksaandariyaa Okaasiyoo Koorteez gaazexeessitootatti akka himanitti waan suukanneessaadha jechuun itti dabaluun kun waan akka duguuggaa sanyii uummata Filisxeem akka ta'etti kan ilaalamu keessaa isa cimaadha jechuun ibsan. Lammii Filisxeem kan taate bakka buutuu Michigaan Rashiidaa Xayyiba waayillan ishee paartii Dimokiraatotaa yaada Tiraamp kana akka morman gaafataniiru. Filisxeemonni eessayyuu hin deeman jechuun toora X ishee irratti barreessiteetti. Gama biraatiin uummanni Gaazaas yaada isaa kennuu irratti argama. Uummanni Gaazaa mana keenya gadhiifnee abadan bakka takkallee hin deemnu jedhaniiru.